Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa gamaa raawwii hojii bara 2017 gaggeessuun karoora hojii bara 2018 irratti marii taasise. Ministeerri galiiwwanii damee Adaamaa milkaa'ina itti fufsiisuun itti gaafatamummaa hunda keenyaati mata duree jedhuun gamaa raawwii hojii bara 2017 kan gaggeesse yoo ta'u karoora hojii bara 2018 irrattis mari'ateera. Ministeera galiiwwaniitti hojii gaggeessaan waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darribee damichi sassaabbii galii bara baajataa 2017 dhibbentaa 102 raawwachuu ibsan. Karoora galiitiif utubaawwan ta'an hojiin fiizikaala hundumti isaanuu haala gaariidhaan kan gaggeeffaman yoo ta'u haaluma kanaanis bara 2017 biliyoona 6.53 guurra jennee karoorfan raawwiin isaa biliyoona 6.7 dhibbantaadhaan yoo laallu dhibbantaa 2.6 golamni jirra jechuudha. Ergaa hawaasa kaffalaa gibiraatii dabarsaniin sassaabbii galii bara 2017tiin gaheen kaffaltoota gibiraa olaanaadhaan dubbachuun barreetti aanus milkiin akka xumuramu dirqama kaffaltii gibiraa fi taaksii isinirraa eeggamu bahadhaadhaan dhaamsa dabarsan. Milkaa'inni baranaa kun galtee karoora bara 2018tiif utubaa waan ta'eef sirriitti yeroo fudhannee ilaalle jechuudha. Akkuma laaltan mana keessaayis gaggeessitoonni kutaa hojii dursaa garoon akkasumas immoo raawwattoonni sirriitti kaasaa turanii jechuudha. Kaffalaan gibiraa bu'aa daldalaa 2017 dursiisa tokkorra hanga onkololeessa 30tti kan kaffalu akka kaffaltoota gibiraa federaala damee Adaamaatti jechuudha. Kanaaf yeroo isaanii eeggatanii galmee isaa herreega isaanii qulqullinaan jechuudha. Osoo duubittan bisim yeroodhaan gibira isaan irraa eegamu akka kaffalan asumaan ergaa dabarsuu. Ministeera galii damee Adaamaatti itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaa seera kabachiisa taaksii obbo Tasfaayee Haayiluu sassaabbii galii bara kanaa irratti cimina hojjettoonni damichaa agarsiisan dinqisiifachuun sassaabbii galii ittiin milkoofnee cimsinee itti fufuu qabnaan dubbatan. በየደረጃው ያለው አመራር እንግዲህ ከላይ hojii sassaabbii galii bara kanaan milkoofneerra bu'aa argame kanaaf gahee gumaachitaniif hooggansaa fi hojjettoonni marti galata guddaa qabdu hamileetu isiniif mala. እነኚህ ሁሉ በተጫወቱት ሚና ጥሩ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ልትመሰገኑ ይገባል። Hojjettoonni ministeera galii damee Adaamaa marichatti hirmaatan gabaasni raawwii hojii dhihaate haqummaa kan qabudha. Bu'aan argame bu'aa qindoomina hojjetaa fi hooggansaati jechuun barattaanuttis harka 100 oliin xumuruuf kutannoo qabaachuu dubbatan. Gabaafni raawwii waggaa bareeda. Haaluma jechuun hojii haala gaariin akka dalagaa turree fi wantoota immoo dalaguu dhabnellee ka ittiin of laallee gara fuulduraa kana caalaa hojjechuu fi jechuun mooraalii waan namatti kennu jechuudha.